Achimbo da nuti anjulle ganda kajanen kamurada di sini ya. Tapi sing gurbo makan aja lah hafte malah kana rahafala yente. Itu hafalo riskopi dah. Gurba mal gurban anjijira masih feda malah gurba jala hafte mal. Numad ragun. Kesitti mo formani sumarra jira lobo. Sumarra jira me insyaallah. Nanti malah kana rahafala yente rahafalo kopi jira biar. والله بكنا حلالاتك كان كبرت حلالاتك سادنا همته هنگان isi afan isi terada gawu na afan ke terada gaji itu mau usemale sadana hemte me akam sila atbeta falli at argatto so dalaga argatte dimte achbod gadille bane dalaga takkat halati si umule malani doina me ati halik lesa funduri gizi katelalto akami aku masada nanya tesanire mo akami me itu wajibati nomor ya cuma dan tidak beramadan dalam kata amadan serana kisi teni nama apa iyo ya tenis bereitu lah takadiola manni ati yurtu sun sintane kampate oromo dubbate oromo malla ke isi chufte orri ke hawa dubbata di kama dedi harka se gannete akamede de galuchu ne demde sa te so mada gelente namake madam messenger wo kabadi ti kama de sadete mutatte galuchu ne demde sa wallahi dumbullu takkasin kennan jollena kana jira tamina minna ko godita de ala ajan dala Jolatini ni mama lagi je kalau memang kamu deh arkas ya kan deh apa mereka dua kita dalam itu di desa kayak betul kita dalam itu dalam kalau fadil dia kaisi nama dalam itu kan dalam itu di desa sinja. Dubbi kasih tu nama arsa dubbi kana tu isi le arsa dugaan le kab sini gale silki isi argiti silki sira dhageetti mucayyoon yaan mahaasofte silki si achuma gattini yaan qabdu haagattu yu haadistu yu ati kaisi qoricha sobaafte kaisi qoricha sobaafte sanille madageessi dubbata jira kana cala dhagaye namni hagana yoo dhagaye hin beeka sa'i kun namaa hin galaafi anamma akka atillee cin qabdu hin barbaadu madam dhugaa qabdaati si gari dhugaa sirri qabda kabaa kuminni beeka ka argu ni arga garuu waan jaalattee jibbite itti dhuddee itti baal taate haasawni akkanaa kuni akka 100% sirraa hin cinne beekuudha qabda waan siin jedhu keessa homaa wanni gootu hin jiru kana beekuudha qabda kana naa amani yoo lakki hin beeku jette wallaahi hin araffanne ati dhugaa qabda maal kinoo wanna akkanaati dalaysiisaan jiran hojjettuu kee namni gaafa si jana jannu ta'e si jalaa waan hin arginetti jedhu ta'e siin ajajamtu siin illee sii galee waan ati jette siin dhageettu lamin mircaa gara sii qabdu waan ta'eef lamin baalaansii nama achi gara sii support sii godhu qabdi waan ta'eef yoo ati waan akkanaa godhi jetteen siin dhageettu yoo ati waan akkanaa godhi jetteen sunuu naa jiran waan jedhu sitti xabbarti gaafa kana dalagaan keellee hin bada gaafa kana maqaan keellee hin bada sii galee maqaan keellee hin bada nafi tachiisa dubbii afaan hin naman qabin hime laal kaa nama meen poointii siin jechuuf ummannis dhagaye nama 2000 wayi hara Mariam gaafa kana dalagaan keellee hin bada maqaan keellee hin bada maqaan keenyallee hin bada akkasiin jedhan namni Oromoon akkasiin jettu akkumaatu agartu gaafa yookaan kaleessa isiin akkas turte maraattu yu jedhaa turaniin har'a mucayyoon tattaafachuu eegallaan waan hin jirre summii garanaa garasii guruppii uumanii guruppiidhaan itti haasanii mataa zorsisaaran kuni itti amantee mucayyoon tuni lakki boruna jalaa akkas taati waan jedhu gaafa itti amantee atis mataan boodas waliin naka'aa itti yaadde hin araffanne waan wayii gochuu ni dandeenya ammuma kana yoo garuu kana dhagaye uummanni gurra buuste akka nama tokko dhageessiste amma booda hoo waan isaan jedhan kana hin dhagahu yoo ka jettu ta'e itti fuftee harafaatiin faana deemta lakki ammumarraayyuu wanna akkanaatu jira boodatti nan tursiisu boodatti nan azzaallaqu boodatti rakkoo biraa fida yoo ka jettu ta'e akkuma jedhan san kinoo nama 5 nama 4 na bira ni jirani guruppii godhee birrii irraa baasnee kafalla jedhan san haa kafalanii mucayyoon tun mana madaamii galtee hin dalagatti sii galee amma kanuma lamaan qofa akka ifa ta'uuf barbaada nama atillee nama irratti akki lakki akkana jettee namaatiif malee borullee wanni ركضي والله وامران قبل برجع لكن دندو يوجد تبقى عرفة الجلسي زي ما مريم لكن دندو يوجد
bakka ammuma warri naggaachaan jedhu sun haa aggaaca'u mallaqaamii kabaasti wanna biraan barbaadu jedhu kanarraa homaan goonee nati mallaqaamii hin kennama mallaqni arafaatiin bakka wayii mana madaamii jedhan san illee haa ta'u hin galchan dubbiin dhumatte bakka dubbiin biraan jiru borummoo qaaqni akkanaa dhufuun isaa hin hafu isa itti amaneen amala ojandaa oromoon beeku hin hafu sirraa itti amane itti amantee waliin deemaa jettee nama abbaan fedhe waan fedhe haasa'u hin dhaga'u mucayyoon tunaa jijjiiramtu akkaan jedhetti hin jiraachisa yoo jettu ta'e arafaat jettee namaan dhageettu kiyya malee yoo jettu ta'e waliin deemi yoo waliin hin deemtu ta'e harruma kana yookaan ammuma kana hin danda'u warroota sanitti naa dhaamifaati naa dabarsi jedhi kenni oromoon as jirtiin warroota barbaannee sirraa soorsiisna bakka akkanuma jira dubbiin dhugaan jiru kana amma laali kaafati asirratti jechuun fedhii kiyyaaf kan kee qofaa miti. Ishiin illee nama fedhii qabdi galee. Kaisii keetiin wal qabata. Ati jaalattee jennaan si feete. Isin lamaan wal feenaan akka feetan godha. Garuu namatti as baatanii akkana na gooten jedhi. Wayifiin siin jedha. Mucayyoon ilma namaati dogoggorullee dandeessi. Voice san keessatti hamtuun isiin dubbatte garuu baay'inaan akka hin jirre ni beekta. Hamtuu isaan achitti as waraaba malee agarteeti jirta ati. Haga tokko saa. Ani argi anamma 100% maaluma si himaa beektaa lubbu. Mucayyoon tuni duuba si yoo hin baasne ta'e biizinasa kee irratti yoo faayidaa si hin galchine ta'e yoo ofiillee hin galchine ta'e inuma itti dhiisii siin jedhaa. Yoo kasii galchitii itti amantee waraqaa yoo dalasiistee fi bakka haala kanaan waliin itti fufa jettee nama dhageenye. Ani tokkoffaa waraqaa kana ani tokkoffaa ID kana kaniin xumuree fi waan baru dhufe edana rafnee kaana rabbii beeka yaafatii fi. Diigalee edana rafnee kaana rabbiitu beeka sun amri rabbii harka jirti. Arafaattuun akkanaan itti fuuftimoo hin jijjiiramtimoo rabbitu beeka namni fakkeenyaaf adada buluun tarii yaada galfata adada buluun faayidaa ofii beekaa deema adada buluun waan isa baasullee beekaa deema sii galeemi. Meeshaan feeshanaa. Namni kun immoo waan beeku qabu nama sillee gargaaree ofillee hin gargaarre gaafa ta'e asumatti irraa kat godhu yookaan nama ofillee maaliif hin siin jedhe fati. Biyya namaa kana keessatti takkatti idaa namaa keessa achi seenanii haga boru Oromoo isii rakkoo keessaa baaftuufu jechuun takkatti idaa namaa keessa achi seenanii jennaan keessaa bahuun hin jiru. Rakkisaadha. Hin dhageessaami. Tan amma san deemee jira baran deemee atemma rakkoo wallahi gilti olii himu wayya Mariam yaani mucayyoo kana itti amantee jennaan isiin fedhii Mariam tullaa taane yoo jette fedhii isii hubattee gara jirutti hin deemti. Lammaffaa irratti fakkeenyaaf gisee gastii kana seentee hojii kana hojjettu isaantu maal jedhanii hojii kana gisee seentu waan biraatiin dabarsu ofiin hifattee gaddisi darbiti jedhanii. Kana itti amantaa siin jedhaara marooti. Ilmoo namaa jarri jetti kun gadi hin darbine dhimma isii hundaan xumureefi jechuudha. Kana fedhii isii haala. Itti amantaa siin jedhaara 100%. Isin dhiisanii haala kanaan arafaafaan deemuun si baasa. Mataa si dhukkubsa. Faayidaa si qaba. Itti deemu. Isin deemsi lafaan. Aniin tun ta'eef laal faati akkasii miti. Aniin tun ta'eef isiin tun deemti nafaan kunoo gaafa faayibsattu yaada fi uummata kanarratti. Isiin hin deemayyuu gaafa jette sii taasi isiin miti bara. Sanii miti waan naan bar maal taateeti. Ati isiin sii taati. Ati isiin sii taati situ bi madaami isiiti. Situ damooza isii kafalaa fi bara dirqama sirraa qabdi. Gaafa hojjette damooza kafaltaa fi kafalaa fi jira. Ta'uus yaafatii fi ilma namaa kana. Ilma namaa kana masalan nullee mana madaamii hojjennee argineerra osoo akka nuti waa yookaan galaaxii wayii hojjennu fuudhanii kan nu darbanii dilli kun biyya namaa taa'een jijjiiramu sii galeemi. Dubbii kiyya kana dhiibatu booda ansumaaf siin jedha. Mucayyoon tun an ammallee 100% isiilee garaa garas wanni qabuuf hin jiru. Namni obbolummaa kanan kammaa waliin ta'a. Obbolee Somaaliif hin dhiibba. Mucayyoo dubbatu fedhii fee har'uma namummaa obbolummaa fi waliin ta'a. Fedhii isiiti miti an arafa anam nama tokko akka dhuunfaa kiyyatti dubbadhaara. Dirqamni illee narra hin jiru akka nama waa godhuu tokkotti dhuunfaa kiyyaan dubbadhaa jira. Si'iif garuu si himaa jira. Mariam isiin tuni isii nama bewaa wayina dhaga'uu didde. Isii miti ilaal madaamiin si ilaal. Si kadamuuza kafaluuf namni kun galii si galchaara. Yaa fati haa kafaluuf illee haa kafaluuf hanguma fedhellee haa kafaluuf. Daawwataa jirti jedhee bara arafa.
dhalate naan taatu gadi bahii yoo jette isiin murtee biraan qabdu gadi bahuu malee. Dhabu dandeettii san keessa nagalchuun gahee barabbii keessa nagalchunati. Haadha fakkeenyaaf laali haadha fakkeenyaaf jechuudha taatee boru ta'uu dhabuu dandeessi. Siigalee waan boruu maaliif naasu? Mas'uulli keetis hin jiraara kan ammoo. Mas'uulli kiyya sana lallaallata waan boru ka boruu dhiisi gahee baniin jiraannaaf hin jirru yuun beeynu. Jechaan alma haasaa giltii yoo ta'e haasaa ma giltii si himaara maa kana muluu si rakkisee maaltu rakkinna si geessee siin jedhaaraan Mariam maal taate Mariam si deemti atiitu ajaja malee na geesse atu argitee bibbo ummatuma akkana mucayyoo tana dalagachuudha warkeetii wanna jechaa jiru bari mee Arafaati maaf kenne Arafaati kennee maali isiin si ta'a hin beekan Arafaati barsiitaati si jaalattii bara hin feetii bara Arafaati miti main pointiin Arafaatiin feetee si faana taa'uu ni feeti. Waan boru dhufu waan laale waan boru dhufu na naasofsiisin kaa gahee barabbi anuu jiraadhaa boruu san isiin. Kana dhaabbatee na fide rakkoo na naafisii giddullee hin jirtu afaan namaa maraataa fayyiseeti fayyaa maraachasii galee. Waan ta'eef ani marri uummanaa wayya gaafa rakkoon itti na dhaabbate mana keessatti illee rakkoon irra fidde hin qabdu isuma faana jiraadhaan hanga rabbi na jiraachisa. Haala damoozaan haala yookaan gama biraa dhiibbaa sirra gahuun si huccuucuudhaan Mariyamoonni isin sirra geessite jira. Akkan jiru rabbiin narra ga'a. Koontirool fi godhuudhaan wanni kana dhiisi siin jechuudhaan wanni isin sirra geessite jira. Hin jiru. Asbiratti mugaa fi dhugaa Mariyaam akkasii gaafadha. Mariyaam si'in sa'aatii 24 laayivii irra taa'e siin jette moo sa'a muraasa sa'aatii 2 taa'e iraftii godhadhu akka namni si yaadatu ta'ee irra taa'e siin jette moo sa'a 24 ofii jaalattee irra teessa moo Mariyaamtu irra taa'e jedhee si as gaddada. Ofii xiyyaaf hin taa'isin zaanirraa bee zaanii Mariyaam si'amee akkasitti kaatee sa'aatii 2 ol irra hin taa'in jettee alaarmii si guuttee beekti moo lakki irra taa'e isaa alaatul siin jettee duubaan si dirqiti. Sa'aatiin itti himtee sa'aan seeni sa'aan baay'inaan jettee jirti. Sa'aatii kana seeni sa'aatii kana bayi situ seera san cabsee sa'a 24 laayivii irra ta'a malee Mariyaam sa'aatii 2 ol akkasiin eeyyamne seera moo seeraa miti. Seera. Yaani guyyaa keessa sa'aatii kana irra taa'i sa'aatii kana uffata kee miiccadhu sa'aatii kana iraftii kee godhadhu siin jette moo siin hin jenne Mariyaam. Naan jette. Sa'a 24 ganama laayivii seeni haga galgala laayivii irra taa'i siin jette moo siin hin jenne Mariyaam. Naan hin jette. Siin hin jenne. Fedhii kan keeti sa'aatii 24 laayivii irra teettee akka feetee haasa'uun irraa bahii jettee si ameeqa alaarmii si guutte moo siin guunne Mariyaam. Naa guutte. Alaarmii san situ shawwade moo alaarmii si shawwade ofii kan ofii keetii irraa bahuu didde moo Mariyaamtu bahii siin jechuu didde. لا أنا سلكي نمان رب البلين أجيك سالنتي ولا نقرر. المهم ساعات أنا موجود سيتي مريم قلقلة عرفات ساعتي لمرة حاجة ساعات حاجنا تقاوموا لمو ساعتي حاجنا حاجة ساعتي حاجنا أونلاين يغرغرو كبدا وانجلو سيباسي جرتمالي جنا مرة حاجة قلقلة وان بي أونلاين رتاي جديتا دوبان سيت ديبا يوغاني تاي أونلاين روان سنجت كبدي. No. Isi waan naan jette hin qabdu za'alle rakkoon tiyyasanii yaani takka janiitu mala majaanii inshaallah hin bara ubrii rabbiin adeersu fayyaanu taatahu akkasii siin ja'a. Ummata sanamma beektaati biloog ofirraa gootee hunda sa'aatiif amma Mariyaam jidduu keessan qirreetaan jira damooza irratti dalagaa irratti wanna itti qirree jettu qabda wanna itti si dabbaru wanna itti Mariyaam si as qayyamte qabda. Ninkabu. Ninkabu. Si taate mi Mariam. Naatoo bira kuttee naatattaate. Ayyee. Ummanni si jana ajjanu sunoo akkam ta'uu qaba waan na jaraa dhaamtu warra keessaan dhufee lubbuyyee mana madaamii dhaqi sa'aatii 2 qofa isaanii miicitee achi booda akkana jedhanii saamunaa isaatu si bita warra jedhu saniif maal dhaamtaaf. Naa ta'ee jira narraa adabadha Mariam naa taate akka haadhaa naa goote akka obboleetti naa goote akka sarraatanyaatti damooza koo naa kafalti. Narraa ta'a naa ta'eera jettaan moo lakki naa koottaa naa gurmaaya bakka kana na baasa rakkoo keessa jira jettaan. Ijoollee amma waan Mariam sitti himte waan reefu Mariam sitti himte waan singaliin hin jira biroo na dhagaye. Maali beektaa? Amma kan si gaafate kana qofa naa deebisi. Hin deebista itti deemta. Wanni an si gaafate
ummata saniin naa tahee jira Mariam naa taatee jirti dalagaan andalagu naa tahee jira damozni naa kafalamullee naa tahee jireenyis naa tahee na dhiisaa Mariam ima bira taa'a araba hoyiituun barbaadu mana arabaa dhaqee isaanii dhiikuun barbaadu jettaa lakki mana arabaa dhaqee ka isaanii dhiiku san naa soqa yookaan if bakka san na galchaa hayyina gargaaraa jettaan ummata sitti barreessu nama shan ijaa guruffisan dhaamsa maal dhaamtaa. Okay, ani daamsin daamsuufillee hin jiru. Yani atau satu ada batu sunda lain beta dubba chullen fadu dubbi muddat tefarratin fi ani qaroban gababat ala kulli hal. Oke, mali wani raji fi kaba. Takasidu bandirti Mariam Arabo wan sigabat kesa. Mariam wonni sin soda cistu jira. Njur. Wonni naga si dor gitu jira tinki wawai isa kana is wan soda cistu wai jira Mariam mana kesa. Njurumi atifiri dami. Maal rewanni rakkoo sirra jiru jira rakkoon sirra gahe jira haga ammaati Mariam hin biratti. Wallahi dhugaa rabbii dubbachuuf bishaanii nu dubbatti hin doytu yoo magaalaa baatee yoo shooba bittee naa bittee dhufti siree takkarra uffata tokko uffannee hojii bulle. Laalame ummata laalame jibbiinsa namaatii fi walitti nama diruu nama wal kuffisuu deemu nama danquu deemu laalame. An amma kan reefu aaree bibbee akkana dubbadhuuf Mariam himatanaaf maa akkana tasakaayyaati osoo waan kana hunda gootu hin beekana nama isin dattaa. Nana ta'e waan isin jiru jira. Haatoo baatus ati waan takka waan singaliin jira asoo reefa san keessatti gizee hedduu haasa'u guddiste dubbiin namaa singal dobee taati. Dua jelas, jadi wasit isin Arafat. Hatu satu udah batus nem nafisin already afan takaso ina walif galla wanjuru hankina juru wasirre facha tertiba wal galcha kara diralli wujudi mudendenya tari nemni afa walitu himbeni bihamba kana gesatti mana araba sanille jirachu majra ani wantini ni rawu qame wantini irra are jecha isin qoricha si obaste duru qoricha si obaste sidamaste takka sagalee itti qabanii akka wayi namni dargaggeessu jiru akka waan dhiibbaa dargaggeessu jiru sagalee itti qabanii akkas jechuunis lama sani malee wanti siyaase Arafaan siin taane waraqaa maarre waraqaa siin taane midhiis atillee akka wayii sasiin hin jenne isin Arafaat indirraa Arafaat Mariam indirraa jara kana qabuu ka danda'u si hin beektaami etamma saratanyaa siiti boodigaardii siiti hojjettuu siiti eegaa narraa adabadha narraa gattaa isin anaaf akka feetu. Mariam qabuun dandeessu anaat danda'a likkii isaanii itti himaan. Situ danda'a kana bar amma Mariamillee amma anamma maal jedhaara Mariamin